Osuma kana wal qarru oduma wal mormin wal qaruun dhagaa waqaramu maal tajaran ni qaram mormin sodaatina dhagaa waqaramu warra magaalaan na fakkaatan isin baadiyyaa dhagaa waqaruu beektan daakuu dura hogganni gaafatamuun hogganni xixamuun qeeqamuun barbaachisaa taanaan arrabsamuun yoo hoggannummaan sun rabbiin jallisee tolche alatti ni qara jechuudha. Qeeyni hoggansa qara. Kanaaf akkuma beektan yeroo hunda hoggaa duula haaraa eegallu hoggaa yaada tokkaahu boqonnaa qabsoo tokkoon isin dhufu akkanan mari'annee ijoolleen osoo nu jeeyitu umaris osoo nu geeraru muktaaris osoo nutti mammaaku haayiluunis osoo fiffiigu as geenya jechuudha waggoota amma meeqa amma waggaa 15 gara 20 deemaa jira. Ammallee wanni dhufee fi kitaaba isin gurguruu qofaa fi kitaaba yoon ergellee numa gurgura naakoo sanii miti wanni dhufeef akka mari'annu barbaade maaliif akkuma barruu bara dabree facaase tokko amna qabsoo hangammaa taasiftee fi boqonnaan qabsoo itti aanu maal ta'uu qaba boqonnaaleen hangammaa keessa dabarre maal fakkaata amma maal keessa jirraa gara fuulduraa hoo garam deemuu qabna kajaa'u barruu tokko maxxansee ture bara dabre gara fuula 76 akkas ka ta'u barruu san keessatti akkuma kaa'ame qabsoon Oromoo tun waggoota 50 60 dabre kana keessa boqonnaalee 4 keessa dabarte boqonnaan duraa akka dadammaysuu jennuuni kadadammaysuu jennuun dammaysuu jechuun revival ummata sirni cunqursaa cabsee hamilee isaa kutachiisee addaan bittinneessee eenyummaa isaa seenaa isaa aadaa isaa deebisuu baroota 60moota irraa kaasee sochiin afran qalloo sochiin maccaa tuulamaa sochiin gama lixaatiin sochii protestaantii godhamaa ture sochiin baalee kun hundi wal qabatee sochii dadammaquu ture jechuudha. Ummata dammaysa kana jaaruu reconstruction rebuilding ka jennuun ka 70moota keessa adda bilisummaa Oromoo jaaramuudhaan wal qabatee qubeen hojiitti dhufuun Oromiyaan yaadni jiru dhufuun 70moota 80moota keessa ka godhaa turre boqonnaa qabsoo lammataa ture. Boqonnaan qabsoo sadaffaa ummata dammaysinee jaarre san lafarra kaa'uudha. Oromiyaan lafarratti uumamuun qubeen shamarrashaatii fi Hayilee Fidaafaan qopheessan abaawoon tolchee lafa jala barsiisaa ture sun officially afaan barnootaa ta'uun wanni kun walitti dabalamee boqonnaa sadaffaati. Boqonnaa waan dalagame hojiitti hiikuudha jechuudha. Statehood itti ijaarre jechuudha. Saniyaas 2000 qabsoo qeerrootiin booda ka dhufe boqonnaa sirna jijjiiruu takkaa'u boqonnaa aangoo ka jennuun jechuudha 2008 booda. 2018 booda boqonnaalee sadeen sun qabsoo alagarratti godhamaa turanidha. Ormarratti godhamaa turanidha. 2018 booda qabsoo jallaa ofiitirra godhamuu jechuudha. New phase. Waggoota 6 dabre kana confusion Oromoo keessatti uumame. Bibittinnaa'uun karaa wallaaluun booyin dholootee namni waliin mammakamuun cinaan achi fiiguun cinaan as fiiguun agartan waan haaraa nu ta'e nuti sirna irratti fincilu resistance politics malee sirna taaneen beeynu turre jechuudha. Amma gara sirna ta'uutti ceena. Yeroo sirna ta'aa ceenu immoo eessi irra isin fakkaate immediately post independent Africa irra jirra jechuudha. 1960s to 70s. Uummanni Afrikaa yoo yaadattan sirna kolonii jala ture sirna kolonii irraa baroota 1960moota keessa qabsoo bifa garaagaraatiin godheen sirna kolonii yookiin immoo sirna ormaa sirna alagaa ofirraa kaasuu dandeenya. San booda yoo takkee taate malee probably yoo Booswaanaa fi biyyoota takkaa lama taate malee hedduu isaanii takkaa sirna abbaa irree almost always jallaa isaaniitu aangoo qabata. Sun immoo maal fidaa takkaa gara wal waraansaatti internal civil war yookaan immoo gara sirna abbaa irreetitti deeman. Biyyoonni akka Koongoo haala hamaa wal waraansaan gammaa keessaan bahin keessa seenanii. Naayijeeriyaan wal waraansa keessa seentee abbaa irreetiin keessa dabartee amma gara dimokiraasii cehaa jirti. Taanzaaniyaan sirna abbaa irree jabaa qabaattee amma gara dimokiraasii cehaa jirti. Keeniyaan sirna abbaa irree keessa seentee amma gara dimokiraasii eegaceete amma gara waggaa 20ti. Maaliif kana isiniin jaa? Nutis waan ummata cunqurfamaa biraarra hin ta'in nurra hin geenye.
tarii wanni if gaafachuu qabnu bileem gochuu qabnu yoo jiraate orma biraatirraa ummata biraatirraa ummatoota biraatirraa barachuu dhabnee dongorri isaan raawwatan rakkoon isaan irra geessuun dura ga'uu danda'uu isiitii if gaafachuu qabna jechuudha. So waggoota jahan dabre kana keessatti haalli uummanni keenya biyyi sun keessa deeme haala namuu abdatee fi eege akka hin taane beekamaa. Deengadda I think Amsterdamitti hoggaan haasa'u qabxiin kaa'ee tokko ture. Kunis maali? Qabsoon Oromoo ganamumaa waggaa kaatu ummata kana mirga abbaa biyyaa gochuu jechuudha. Mirga abbaa biyyaa gochuu jechuun maali? Qeesaa irratti qabeenya rabbiin kenneef irratti dalagatee hiyyummaa keessaa bahu saamamuu dhabu. Eenyummaa isaatiin cunqurfamuu dhiifamuu dhabu. Mootummaa ifii filateen bulu jechuudha. Qabsoon qeerroo san kararraan gahe. 2018 booda abdiin Oromoonis ta'e saba Solomoon biyya sanii qabaachaa turan qaama gaafii abbaa biyyummaa akka ta'e qabeenya ofirraa abbaa ta'u aadaa fiitiin boonuu fi ittiin kabajamu san booda immoo mootummaa fi filataniin seera fi tumataniin bulu kaja'u keessattuu qabxiin sadaffaa kan mootummaa fi filataniin bulu jedhu sun galman keenya karaarraa butame jechuudha. Karaa lamatti dhufne 2018 irratti osoo waan osoo laallu jechuudha. Karaan lama maali? Karaan tokko kan nuti barbaanne kan qeerroon barbaade gara dimookiraasii qaceessu. Karaan kun kan abii dhufee sirna abbaa irree jaaruudhaan yaale jechuudha. Har'a roga jirru lama dhabne. Abii akka barbaadetti mootii hunda cafaqee bulchu ta'uu dadhabe. Hiree nuti immoo gara dimookiraasii ceesifnee mootummaa uummataan filame jaaruu qabnu ni fashalse. Abiin ifiifis dhabee nu dhabsiisee jechuudha. Nu lamaanuu ofillee ni hongee nullee nu hongeesse. Sirni amma jiru kun jechuudha. Haalli hamaan biyya tokko keessatti sirni abbaa irree waggaa jiraate mirga dhabda. Yoo dubbatte ni dhabda. Mirgan qabdu mootummaa fi filattee osoo hin ta'in mootummaa sirriitti tuulameen bulta. Otoriteeriyaan kan jennuun kuni sirna mootummaan aangoo irra jiru sun hunda cafaqee jala cabsee warra isaan mormu kaan biyyaa baasee kaan hidhee cic godhee bulchu sun sirna abbaa irree jennaan. Sirni dimookiraatawaa immoo sirna uummanni filatu. Abii sirna sadaffaatu uume. And it's the worst form of government. Sirna murni takka namni aangoo irra jiru aangoo abbaa irrummaa qabachuudhaaf tattaafatu ka garuu immoo humna abbaa irree ittiin ta'uu dhabu. Mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo dheeraadhaaf sirna abbaa irreetiin bulaa turte. Har'a garuu irree dhabde. Hawwii irree malee irree dhabe jechuudha. Kana keessatti anokrasii jennaan haalli amma jiru kun. Anokrasii is probably the worst form of status. Only short of anarchy haalli amma jiru kun. Warri biyya dheetaa yoo agartan amma Finfinnee kaatanii roobee akka Finfinnee keessa keellaa meeqantam ka milishaan bakkuma fedhan nama dhiituu jira. Waggaa karaa guddaa irraa baate humni waraana hidhate kan nama saamu kan nama dhiitu jira. Anarkii jira jechuudha. Ideally uummanni tokko kan barbaadu sirna dimookiraatawaa bilisummaan namootaa fi kan uummatootaa itti kabajamu. Yoo san hanqate yoo ka san hanqatu taate yoo xiqqaate bahee nagayaan bahee galuu yoo ka danda'u. Har'a uummanni biyya sanii nagayaan bahee galuu hin dandeenye jechuudha. So maal goona? Duullee amma godhaa jirru tokko haala irra jirru kan wal hubachiisuudha. Haalli irra jirru ka mootummaan sirna abbaa irreetis ta'uu dadhabe sirna dimookiraasii jaaruu immoo fedhii hin qabne keessa jirra. Kun maal uume? Mootummaa darree hawwii guddaa qabu ka garuu humna hin qabne keessa jirra. Kun uummata Oromootiifis uummata Itoophiyaatiifis gaanfa Afrikaatiifis haala hamaa uume. Itoophiyaan dur sirna cunqursaa ta'uun beekamti gaafii hin qabu. Garuu biyya hamma danda'ametti tasgabbii nagaya jechuun hin barbaadu. Nagayni akka Oromootti hiikaa guddaa waan qabuuf amma fedhe tasgabbii qabdu turte. Biyya bira dabartee biyyoota biraatitti tasgabbii uumuudhaaf sochootu turte. Har'a immoo biyya jeequmsa ollatti ergitutti ilaalamti jechuudha. Kun immoo maqaa keenyaan raawwatamaa jira.
maqaa keenyaan raawwatama. Maaliif amma namni hedduun maal jedha Haile Sillaaseenis dhiigaan Oromoo abalus Oromoo kamma waa'ee dhiigatii miti nuutu baadhatee irra haaye. Kanaaf ummanni Oromoo tokko gam lamaan miidhamaa jira. Sirna kanaan cafaqamaa jira, ajjeefamaa jira, saamamaa jira. Maqaa isaatiin immoo sabaaf sablammiin fi biyyoonni ollaas miidhaa keessa jiran jechuudha. Oromoon mari'atee badii narratti raawwatuu fi maqaa kiyyaan warra biraa irratti raawwatamus dhaabsisuudhaaf. Roorroo itti fuufte ofirraa dhaabsisuu qofa osoo hin ta'in gara misoomaaf tasgabbiitti ce'uudhaaf maal godhuu qabna kajaa akka bareenuun barbaada. Yaada takkaa lama kaa'uun barbaada. Erga sirna abbaa irreetirraa gara dimokiraasii ce'uun dhabamee anokrasii keessa takkaa'uu sirna sirdhablootaa sirna wambadeeti amma ka jiru. Sirna seera hin qabne. Sirna humnaas hin qabne, seeraanis hin bulle, humnas hin qabne. Dimokiraasiin sirna seeraan bulu. Abbaan irree humna irreen bulu. Sirni amma jiru seeras hin qabu, humnas hin qabu. Kana keessaa akkamiin baana bahuudhaaf straight gara dimokiraasii ceenaan nama deemsisu. Karaan barbaachisu maali? Amma ka duraa biyya hambisuu barbaachisa. Biitii yoo ka facaasu taate guttaan reefu tuqaa ture ni arga intarneet irratti waan kakaamu. Walabummaa durii mikaasoo jiru jarana. Dur sirna jira sirna sanirraa adda baanee sirna keenya ijaarradhaa. Amma hin danda'u facaamee jira jechuudha. Biitii akka daabbootti yoo fudhatte jifoo daabbootti yoo fudhatte irraa murattee cinaa kee baafattu akka Eertiraan godhatteetti. Daabboon yoo gadhiifamee adda bittinnaa'ee booda wanni ati irraa murattu jira. Hoggaa daabboo samirraa gadhiiftee immoo bakka kanan jiru kanarraa gadhiiftee lafaan dhooyite ni bittinnaa'e. Hoggaa bittinnaa'e san biyyeetu itti makama. Yeroo akkasii sanitti kutaa tiyya takkaahuu gahee tiyya muraa tiyya niin argadhaan hin yaadamu. Niin argadhaan niin dhaga'amu Oromoo keessattis warra Tigree keessattis warra Amaaraa keessattis impaara kanan barbaannu kanaafuu irraa kunnaa maal no it's not possible reality amma Itoophiyaan jirtu kana jechuudha. Reality amma Itoophiyaan jirtuun first thing first the state need to be saved. Mammaasan irra deddeebi'ee haasa'u kan xiqqoo naalaala mataa jiru sabbata maran. Mataan hin jiru daaraa godhe jiru gurbaan. Hanga hafte faashaadhaan hiine sanbooda waliin bullamoo waliin hin bullu akkamitti tolchina kaja'u mari'achuu barbaachisa. Kan ammoo adda durummaadhaan Oromoon godhuu qaba. Maaliifin yeroo ammaa kana sagalee kiyya ol kaase. The same project wanniin dhufee isinitti hime waggaa sadii taana fakkaate waggaan as dhufe hidhaa waggaan bahe. Callisaa, nagaya buusaa, dhiisaa mootummaa tanasii, mee afaa usneen laallaa, duuba duubaan qooybina. The tactic was different. The objective was the same. Objective was to save the state. The objective remained. Egani dhaabay wanni an irratti dalagu jiru. The objective remained saving the Ethiopian state. The tactic from 2022 to try silent diplomacy. Mediation, peace building, restoration of peace through diplomatic means. Kayyala turre jechuudha. Waggaa lamaan walakkaa dabre kana hedduu irra yaalle. Akkuma reefu sin jedhe biyyi tun illee nu gargaarte. Warri Ameerikaas nu gargaare, warri Keeniyaas, warri Taanzaaniyaas nu gargaaranii biyya keessaa haayyoleen abbootiin gadaa, sheekonni, qeesonni dhiibbaa guddaa gaafa san amma as kan hin dhufe isin qabbaneessuu qofaaf osoo hin ta'in irra caalaa waraana bilisummaa Oromootiin dhiibbaa gochuudha dhufe. And that's what I did. Maaliin arge gaafas at least lola Tigraay dhaabuudhaaf fedhii agarsiisaa waan tureef yoo ijoollee amma tokko qabbaneessine karaa possibilitiin nagaa akka jiru ijoollee amansiisuu yoo goone uummata mobilaayiz gochuudha. Yoo xiqqaate gurbaan kun balaa biyyattii itti buuse kana keessaa hamma tokko baratee jira jee waan abdaddeef yaa ana qofaa yaalii guddaa goone jechuudha. Garuu nami gariin dhaloota jallata. Haga feete bidda keessuun sirraa'u. Haga feete sukkuumtuun sirraa'u. Kanaaf amma bakka 2019-2020 Itoophiyaa deemsu jira. Maaltu ta'u ture 2019-2020 biyyattiin hayyoonni siyaasaa biyyattii, hooggansi siyaasaa biyyattii ka saboota garaagaraa waliin dhufee waliin mari'atee
gara jeequmsaatti akka hin deemne gara dimokiraasii akka ceetu godhuu qabnaa waggaa jennu usaa naayisiin ceesisaa jedhu. Lakkii jennee waggaa qabnu warra biyya diiguu deemu finxaaleeyyii jedhanii warra Amaaraaf jala hiriirsee nuu fi warra Tigree dhukka irraa kaase. Biyyattii balaa keessa buuse. Amma hoo guusa jijjiirateet deemuu barbaada. Warra Amaaraatiin egaa ol dhabee Eertiraan egaa ol dhabee booda amma Oromoo keessa seenee yoo danda'e Tigree hanga takka fi qabatee Amaaraa fi Eertiraatti bobba'uu barbaada. Dhiiroo lollee agarree beeyna. Lolli maal akka ta'e uummanni keenya ni beeka. Dhugaa nuti lolan barbaadnu. Nu lolan barbaadnu kalee isaas gaafa Minilik irraa kaasee hanga zamana Mallasitti uummanni keenya kan fincilee qabsoo godhe rakkateeti. Malee abbaa rabshaa naabayiidhaan uummanni keenya takka lola seenee hin beeku. Amma waan akkasii deemuu deema. Kun immoo maal godha? Kufaatii biyyatti. Har'a gaafa nu biyya deemnu gaafa abii guyyaa abii aangoo qabate doolaarri tokko qarshii 27 ture. Har'a baankiidhaan 127 moo 25. Black market gara 145ti. Namni biyya keenya guddaa haga xiqqaatti dachaa meeqaan hiyyoomamee jechuudha. Diinagdeen daaraa taatee jirti. Waraanni biyyattii ganda hundatti hidhamee faca'insa jira jechuudha. Uummanni biyyattii sadarkaa waan nyaatu dhabee wal nyaachuudhaaf garaa wal nyaatee taa'utu jira jechuudha. Kanaaf hojiin dura godhamuu qabu sirna kana harka deebisuusin malee hin jiru. Keessattuu amma buusa biraa baafachuu hin danda'u amma booda. None he has done, he has burned all the bridge. Dhufe amma mana. He is home. He is exactly where we need him to be. Amma carraa lama qaba. Takka sirraa'ee nagee buusu. Takka immoo isaa jecha biyyiin diigamtu. Isaa jecha biyyiin baddu karaarraa maquudha. Kana ka godhuu qabu Oromoo dirqama qabdanan. Yeroo hunda wal falmaa turre wal cafaqaa turre isinitti hima. Ifis biyya sanis baraaruu irratti adda durummaadhaan kan dirqama qabu kan humnas qabu yeroo ammaatti sirna uummata kana. Uummanni kun maaliif kana qaba seetan? Akka 2019 seenaa guuza baafachuu hin danda'u har'a seente. Harka keessan irra jira. Barbaadan ol baaftan, barbaadan kamana fiddan, barbaadan lafa gadhiiftan. The regime is on your hand. There has no option beyond this. Usnee waan hojjetaa turre jira. Amma immoo wanni dubbachaa jirruuf tokko uummanni keenya akka dammaquuf wayita tuffii isaanii waggaa lamaan dabre kana Oromoon caalu waggaa jee uummata guddaa wayita uummanni kun uummata hoggana isaa dhaggeeffatu. Waliin wacnee san booda garuu ni usne caal bakka bittinnaan Oromoon amma booda wata kan fiddu milishaa itti bobbaafne akka fedhe dhiina diaasporaas kootu dachii fulan du'enneeti karraba dheeratu fidneeti arraba isaatirra shukkaara tokko buufnee caal goosifna jedhan. Daaddaa sun qorka maaliif dhugaa qabna lafee gootota keenya biraa wareegamanii qabna jechuudha. Baay'ee takka keessatti siyaasa biyyattii mataan gadhaabuu dandeenya. Akkasimi. Because we are not as disorganized as people think. One, we are very conscious. Waan yeroo hunda ijoollee beektanii nama keenya dura mataa irra ijaarra. Mataa irra ijaarra. Ni onnachiifna. Miilli itti aana. Uummanni keenya caal jee malee argan kennini. Uummanni keenya hoggaan isin jiru kaasiis qabiyyaatis. Uummanni keenya obsii nagee barbaanna. Oromoo wal ajjeesuu hin qabu. Oromoof sabni biraa wal ajjeesuu hin qabu. Jarri kun maqaa keenyaan biyya kanarra jira. Hamaa koo hamataa koo. Ni gorfanna, itti hasaasna.
jennaan uummanni keenya usi haasaasnee dadhabnee jirra amma yeroodhaaf idammaysinaa dinnaan we have the strategy ka dhibbaa nurra hirkate dhiisi ka baankiif taankii qabatee nurra deemaa tureewu lafumaan geenye kanaaf ammatti wanni barbaannu maali haala biyya keessa akka hubattan barbaanna kallattii itti deemu akka hubattan barbaanna more than anything else I want you to feel responsible biyya san balaa kana daranii akkan seenne hambisuu irratti hunda caalaa itti gaafatamummaa akka qabu isin kophaa keessan osoo hin ta'in saboota biraatiin walii tumsaa wal hubachaa itti gaafatamummaa Minilik irraa hanga Haile hanga darguutitti maqaa Amaaraatiin biyya san akka isin gara fuulduraan takkaafanne abbaan reetii dabraa ture. Waggaa 27 maqaa Tigreetiin uummata san itti baasaa turan. Amma immoo maqaa Oromootiin kaasan daranii keessa biyya galchaa deemaa jiran jechuudha. Maqaa keenyaan biyya akka hin diigamne maqaa keenyaan Oromiyaanis Itoophiyaanis akka hin diigamne uummanni keenya balaa sana caalaarra akka hin seenneef hojii hojjechuutti seennee jirra. Isin wajjin mari'annaa. Garii maayikiroofoonii mari'annaa garii gurratti walitti hasaasnaa jechuudha. Garii bal'ootti walitti hasaasnaa. Garii immoo isin keessaa hogganoota keessanii fi warra duree keessan ta'an wajjin balbala cufannee waa walii himnaa jiru jiraata. Kanumaan jechuu barbaada amma waltajjii isiniif hin bana. Galtuuma. Galatoomii Jawaar waan nutti himuudhaaf qabattee dhuftee nutti himtee jirta. Amma waltajjii manaaf banaadha. Namni martinuu namni waa gaafachuu barbaadu gaafii Jawaar nuu deebisa jennee irraa gaafachuu barbaannu gaafachuu qabna. Gaafatamuufillee as dhufee dhimma keenyarraa haasayaa dhimma Oromoorraa haasayaa waan dhimma keenyaa waan saba keenyaa waan nu yaachisu waan itti shakkii qabnu maraa gaafachuudhaaf mirga qabnaa. Amma gara gaafiif deebiitti deemnaa. Akka itti gaafiif deebiitti deemnu nama 5 dura tartiiba koo'inaa achi akkasumatti itti fufna jechuudha. Galatoomaa. Umar kabiraallee namni gaafii gaafachuu barbaaddan Dirribaa duuba sanaa inni akka ta'etti mul'atu dhiifama. Oke, Hasan Watticha. Abarra, oke. Dardarri maqaan kee eenyu? Kamal. Oke, Kamal. Hayyee maayikii ati itti nu hirtaa achi gaafiin itti ufaa jechuudha. Kan hin sirreessin oke. Kan akkanatti qabatu. Umar as Umar تكلم صدق يا أمتك يا سبا جالة ما سبا كبجما سبا أمنما
بقرب الأمرين الإرساء واللو أجر سيسي هندمتو الشماء سننجتشا المكينة يوكين أبوليس كينة تكا جوار محمد بقرب بين سلد والراسي هم بسي لبوتي سيرسي أربع كان أرقمتي سبكينا وجين أكسم أموتو غافيف ديبي يوكين أمو برسيفتي غافيف ديبي إساني إرادة جيفتي فرماتي تبربادو فكان أرقمت أكسم أموتو بقيادك وانقراك كيس جيرو كتابك نمبر ريسيتي أمتك برانغاتي سنجيشا غرغافي تتي يوكين أمو قريادك أبوتي تتي بفاجة جولا غافين تيتا تكتي أمتا في سلام سكبا إسفورة شراتي في اللي يواري في اللي أرتسون إجا أمتا تيجا فقول لالتي دفتي وهو بطفنا أمتين أرتين تصباتي مسكا مونك عبد اللغام نماتي هجين أرتسوتا أفاني في عادة سينا في سياسة أمتو برسيسو هجين تينا تنا كتابة بيتو في قدوسيسون هجين تينا بيتو إسين هجي أمتا تكون هجي أمني جالتو هجي أمني هجتو نتي أرتسون هجي متا كنا قبنا isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin ta'e achi miti achirra ta'e takka gaafin xiyyatana isin suuta achitti itti gaddeebi'a. Jawaar kubbaa bute lammaa harkaan ga'e lammaan butte gara abiyyi dha'e abii rukute kubbaa goolii ta'e nadha'i. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota absoo wareegamtee harka kennaa bahee. kun waan ummanni beeku waan achi asii hin qabne. Ummanni kuni jawaariin kaleetiif, jawaariin hadhaatiif, jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoota na achiin geette kubbaa taphattee golbarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebi. Kun jawaarii kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka'u ummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota na balleesse gaafa sanillee gaafa holomuniyaa galma holomuniyaatti jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fide Oromoodhaan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuniyaa kana booda wanni hundiinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jedhee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beektan gaafa san gaafa galma holomuniyaa amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabota dabballe miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayin deemtanii ummatan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftanii ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf dhufdaanutti gadi deebitan hojii akka kanaa kana obboleencoon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleencoo jennaan dhagaamu kan socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni
hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee bilisummaa wal jedhamu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbuusu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takka to'atu utaaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duraa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromootiin, maqaa Oromiyaatiin, maqaa bilisummaatiin, maqaa walabummaatiin. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiif mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuufi malee akka nama ol aangootti ol haa ba'uuf gabbuu ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoone. Dhengatti dhufee balbala irra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraate yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu argan? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuu hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafne guyyaatti kun ta'een deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaaffiin isin bira jirti gaaffii seessan san. Tun achumarratti wayitti ta'u gaafa gara gaaffii kiyyaatti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba KFO akka namatti ati hooggana dhaaba KFO keessaa hooggana ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti. Hooggana KFO teemi akkanayyuu Jawaar. Kun deema mormoota qabdu ta'u akka gaariitti si beeku akka gaariitti uummanni illee si beeku yaadni kee yaada guddaa uummanni achi si dhufa gaafa kiyya kana.